Tejibite amante amanu baatte wacce wacuu baatte nangalchu waan ta'eef dhimma jaalattee jibbitee Andu'aalamtu jeesee nungalchu. Amma haatis abbaanis obboleessis bakka miceewwan tun duutetti bakka awwaalamtetti bakka reeffisii mana isaaniitii bahetti bakka cabdetti bakka dhabamtetti gadi ba'anii birriif taatan amma isin warri kun jechuun warri akkata dubbatuuf kun amma birriif malee miceewwan galchuu siraan galchu isin amma nurraa gadi dhaabbadha. Indii hoonach mixiqarashilech afaan Amaariffaatiin gadi yaatanii hamma amma albaatan kana xiitii gisee matatti qabu argeetti obboleessi kun amma dhugaa waaqayyo abbaanis isa ijjeesee jetta gisuma inni qaxaqqatu san gisuma inni xiitii matatti dhaabu san intala bareeda sana jalaa baaftanii maa ofitti hin galchina. Hoosa dhummanni Oromootis bahee Andu'aalam niitii hiikee jedhanii sagalee ta'anii fi jaarsummaa dubbasanii fi har'a dhugaan isiin baddu. Uduu giseen xiitii matatti dhaabu argitan calliftanii yoo isin saamunaa ugdu san calliftanii yoo inni isinitti yaamee jaarsummaa isinitti argu san calliftanii hoosan gaa irsin jiru Andu'aalam malee yoo isa harkaa baaftan gaa namni isinirraa fuudhu hin jiru isinaa fuudhu ilmaan cittoo amma immoo gadi baatanii Oromoo simuulleen ibsi Itoophiyaawii በፊት የተደረገበት ጭቅጭቅና መከራ ለምን አትወግሱ? ሳትሞት አሁን ከሞተች በኋላ እኛኛኛ ወጡ ንገሬ ነው አመዱቴ እንገልጭ ደግሞ ማልጎነ ነው ያ ተሙና ከተም እንዴ ጃርሲ ሱሲ ደግሞ ጀመና ሰተሪያ ቢፍቲቶ ሱሲ ነማ ባሰሞ ጃርሲ ማይኒ ሀቢብቲ ጃርሲ ሱሲ ዋን ብራን መሌ ሱሲ ቡናፍ ጀመናቲ jechuun suusii waan biraa yeroo tokkam suusii yeroo innis gaaffiidha ilaa jawwee suusii maalii nama baasa jaarsitii jimee nuti hin barra tiiji akkam reeti biyyi wayo guyyaa taate viidiyoo isinii bahe miira keessa galtanii miira keessa miilan dhaabaltanii usula gaarabbi maal akkam akka nuti akka itti Itoophiyaa keessatti rafaa jirru doo gartanii jaarsaaf jaati taanee akkatti wal jala dhinnee akka itti rafnu doo gartanii miira keessa galtanii mana madaamii keessaa baatanii akkuma jirtu akkanaan galtan anaan gaadhoo kumaana isinii godhane suusii kanaa maaltu dhaqabe suusii bunaatu dhaqabe malee kan jaarsaa baheera. Maalo sagalee dhuma isaatiin tokkicha nu dubbisiisime nutti nuunis isa sin gaafanna nu warri dhiiraa immoo akkam jennee gaafanna sas. Jaarsa koo kufaannee laa qabe kufay na lubbu shaagaa. Irraa fagaadhu bulee akkasitti hin dabarre. aku geran aku Tiji Ay Tiji yara Abdi jirta kam tin dubada Putin udah nasi kak maal warra kamti warra rasika imal jechu warra rasika chumari maal jechara maite akamati naga kora duga akamati naguma bannate baay'ee si jaalanna si kabanya duga dugaanullee baay'ee si jaalanna si kabanya akkam omaan jennu ennaa amma qaxaayii biraan hafiin ishee otoo waan barbaadete araboota keessanaa gootu maal waan bada jira waan jalaa bada jira kan biraan hafiin jettu akka xaarii shantaa keessanaa gootu gabisa maaliif si fiduu diddii si jammar nuti kaasa si finna jenne bari shiddida
beekta faadhochiin Dubaay kun wayii fudhatu laatee shakkiteessa. Araa hin fudhatan nuti neenna. Akkamitti baduwan. Baay'een beeku beektaa garuu warra achii kun hin baay'atu yaanum naaf. Dhageessachaadha gurraa qabda. Fayyadamaa turte durantini tiktookii minaamina. Baay'een fayyadamu garuu beektaa qabbana lamaanuma lallaala. Galgalaa fi ganama. Qabbana laalta galgalaaf ganama. Amma sin lamaanumaan qoosuu warra qoostan taatanii akkam ta'a garuu dubbiin. Atis innis. Qoosattu hedduu kayya lamaanitti daa'imti akka alatti gamantu wanti biraa maalti jira jabisa. Dhugaa biltii taataniif sinimmaa nutu shawwadamee taa'eera. Teenyetuma laalaa jira dhugaa waan silaa gaagaraadha gadi buutu. Dirqama. Amanallee haa taatu. Amma fidaati koota asitti garanaa garasitti qabnee guddisna. Qabalee ta'etti. Anan beeku waan garaa fi jiru waliin akka. Rakkisti miti. Har'a isii ulfaa'e wayyaa anuu wajjin ulfaa'e. Jabisa ana salphan. Jabisa. Warruma boonitti fi miqaasana itti ta'e bar oksaana viidiyoon hojjedhu malee. Jooni fi eenyudha lubbu. Booni fi jooyee daakuma. Isan jedha bar. Isaanuma gaa. Baay'ee ulfaataadha. Anis kana booni nan fuudhi na gochaara malee homaa naan taane saaba kanaatti. Si wajjin anis viidiyoo akkasitti hojjechuu barbaada. Isin maqaan nuuf na jedhu dhugaa ana laalaa jiilaa jee namichi anallee laalaa osoo dhubatte na tola beekta. Argite? Jabisa agarte? Maal jettee? Waan isin maqaan nuuf na jedhu dhugaa. Rakkisteerti beekta. Kasarayya. Jabisa tokkoffaa maal ejjeenne? Tokkoffaa wanti isin irra deddeebisee si gaafattu maal ejjeen? Nutis boru akka barrutti mee abdii ifa godhiitii jalqaba irratti maal si gaafatti mee? Gosa alkoolii keessaa beektaa haraqee fi farsoo jaallatti. Haraqee fi farsootti kaasee waan dhalatti sanuun beeku waan isa karaamee yoo dhalatti yeete shakkaa. Isa kana irratti dhuguma asittuu inuma nannaqti wanti ta'e wanti irra nannabu jira biyya kanatti inuma nannaqti wanticha. Kanaan dura siifuu mucayyoo jedhamtu tokko beektaa? Jabisa amma kaameraa bareedu si agarsiise malakkaan mataa koo dura jira. Yaa abdiin akkami waa jejjedhamoo? Jabisa. Woy. Duraan asitti mana naqxee. Maal jettee? Jarri kun lama ta'anii qoosanii amma nagarramaa raafnu gaa. Masii ati akkana ta'uun barbaaddu ennaa heerumtetti. Wayyoo garaan na dhukkubee dhugaa rabbii atuun kolfuu jechuudha. Baay'ee das nama jedhu bar. Maal oduu mucaan ta'e bakka hin taphataadha mucaanis. Gammarra jiru. Waan argatte jarri. Garuu Jabisa. Wayitiijii. Jabisa. Amma maaluma. Jawwee si waan piikoo. Ijii maal ta'e? Atis janamuu barbaadde reebbitti bannaati. Amma dubarra janaa jirra. Maaluma taate maaluma godhan ijoolluma kana gubadhee fayyittii. Rabbi akka jaarsa tiijii kana naafa kennu naaf illee. Taaptaap godhame gaayise ni torkiidha natti fakkaata. Tiijii. Moo waa itti dhuguu deemanii laata? Dhuguu deemanii reeba. Muyuutirra godhadhaa waanuma kamiifuu muyuutirra jirta. Yoo dugdanis muyuutirra godhadhaa.
Wanne wale beektaa? Lammeeffadhu. Lammeeffadhu harangaa tokko bichaan maal? Arama simiira keessa galanii. Lubbuu lammeeffadhu. Maala lammeeffadhu. Ambi akka waan biraa lammeeffachaa dhufe anambi. Video nu banaame. Ara enna lammeeffattamu fi kabadhaashi abdi. Tole tole. Jarri kun Maal woof waan keenya yoo lammeeffanne woof. keessanuma garuu jidduutti beennaa jettan nuti sirnaana maal ta'anii hin jedhu nutti deddeebi'a. Jawisaa. Tilmaamni kiyyaaf masii. Jawisaa. Wayye. Laa dhaggeeffadhu. Woof. Akkasitti gaarii. Na jalatti gannamite. Waaqa jalatti gannamite ajuma. Argitee? Walitti gachaa gochaa jirtu. Baabadhaasoo. Ajjeestee? Dhugaa baay'ee namatti tola dhugaa. Keessa meeqa dhugaa hirtoomuu meeqa farra keessan? Hello jaartiin nagaama. Lama. Nan nagaa bara argaan jira. Waynee. Kenna joko pinenkiru Dubai tio shayi arete no shayi duru arake rugna. Maal godhare gaafa dhuftu nuuf fidii kottu bakka rakkoon qabu. Maal godhu? Araketti sana fiddee dhuftu gaafa dhuftu. Ilaandiidhaan itti dhufu. Shuu jenne amma. Ituma barbaadamee nama biraan barbaadan jechuudha. Namni biraa ammaa keessummaan hin kaabeen hin daboolee no bakka. Eerpoorti taa qallee akkasitti si hanqabaa qabna si. Mintaafiin eerpoortiidhaa kaasee amma mana sin galtanitti afameet kabajaan dhuftuun.